السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجم تودا في جالتم تون فردفتون برسيس روما الحمد لله أنك كوت نجاني كي كان جال الله هنك بجادا بك جرتن مرس نجاو إجا فردفتون كيا برم سراخ نكيس توني سنبرسيسو حالا باسوردي فيسبوك كيسني كايراتشو دندي سنيوكين جيجيراتشو دندي سنن سنبرسيس إجا دعوتاتن كيا جام ورساتين دربون درات ورون يوتيوب channel كيا فارواتا تنبغا نجا نفتني يوتيوب channel كني سبسكرايب وراتشون دكتين هذا yeroo subscribe gootan mallattoo notification san click godhan all ka jettu irratti tuqachuu hin dagatin barumsa asirra dabarsinu yeroodhaan nama dura akka isin qaqqabu jechuudha akkasuma barumsa garaadhaa isin darbee youtube channel keenya jala seenuudha viidiyoo baay'eetuun youtube channel keenya jala jira achirraa waan isin dhibee barachuu dandeessanii akkasuma barumsa keenya isinitti viidiyoo keenya like gootanii ni jajjabeessuun dagatinadha egaa gamanuma waan hanga warusaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keetti nafaa turan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa paaspoortii feesbuuk keessanii jijjiirrachuudhaaf feesbuuk keessanii galtanii achi booda sarara sadii tanarratti tuttanii piroofaayilii keessan gubbarratti ni dhuftanii achi booda as gadi ni buutanii seeting in the privacy ka jedhu kilik irratti ni gootanii ammallee seeting ka jedhu kilik irratti ni gootanii ammallee as gadi security in the login ka jedhu kilik irratti ni gootanii achi booda haala kanaaf fuula kana sanii bana change passport ka jedhu kilik irratti ni gootanii achi booda haala kanaan sarara sadii isiniif fide jechuudha sarara olii kanarratti jechuudha paaspoortii duraan fayyadamuu turtan jechuudha kanaan feesbuuk keessanitti fayyadamuu turtan paaspoortii feesbuuk keessanitti guutanii egaa achi booda mallee kan yedduu kanatti jechuudha new passport ka jedhu kana jechuudha paaspoortii haaraa watti guutu jechuudha paaspoortii amma itti jijjiirrachuu barbaadan jechuudha isinii galee ammallee kan dhumaa kanarratti jechuudha retape new passport ka jedhu irratti illee paaspoortii kan amma jeddutti guutan kana kana haarawamu guutan kana itti guutan jechuudha isinii galee egaa achi booda haala kanaan paaspoortii duraaniitii fi paaspoortii haarawama itti jijjiirrachuu barbaadan yeroo sarara lamman kanarratti guutan jechuudha update passport ka jedhu kilik irratti ni gootanii egaa achi booda review other device ka jedhu irratti click ni gootanii achi booda asgatti continue click ni gootanii egaa achi booda log out of all sensation ka jedhu click irratti ni gootanii ammallee log out ka jedhu click irratti ni gootanii kalas haala kanaan paaspoortii keessan salphumatti jijjiirrattanii jechuudha isinii galee haala kanaan jechuudha namni biroolleen feesbuuk keessan keessa yoo jiraate jechuudha nama hunda nama feesbuuk keessan keessa ture keessaa baasuu dandeessanii jirtanii jechuudha isinii galee egaa daawwattootan kiyyaa barumsa kanarraa asirratti raawwataa barumsa birootiin haga walitti deebinutti barumsa keenya yoo ilaaltan viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatiin aadaa gaaffii gargaraadhaa akka baatan komentii galatti nu barreessadha waan hordoftaniif galatooma.